Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaan Boojalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata Waaqayyoo sanagaa keenya baay'isees Kiristoosiif galannaa jechuun jaaladha. Akkasumaan hundumti keessanii hordoftoonni kiyyaa warri ba'aa kibbadii xarra jirtan biyya Itoophiyaa keessaa fi biyya alaa warri jirtan hundumti keessanii nagaa fi ayyaana Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif baay'atu jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata Waaqayyoo. Rabbi galanni haa ta'uun isiniin jedha. Akkasumaan warri maatii kiyya hin taane like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbataa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumaan immoo samoona kana viidiyoo hojjechaa turre viidiyoon hojjedhus immoo baay'ee xiqqoo ishee haala qulqullinsa qaba. Obboloonni baay'een obsi afaan Oromoo keessirreessi manaaf jechaa turtanii ishiin sirreeffadhaan isiniin jedha. Garuu dubbini badhu keessatti meebii akka tasaa yoo ta'e dogoggorri luqodaa jiraate inni homaa gochuu hin danda'u. Arraba kiyya barreeffama immoo ishiin sirreessan isiniin jedha. Obboloonni akkas jettanii yaada keessan qoodanii guddaa isaa galatoomaan isiniin jedha. Anis baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja, dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Hundumti keessan immoo baga geessan isiniin jedha. Isumarraan wanta tokko yaada isiniif qooduun dhufe jechuudha. Yaadni isiniif qooduu dhufe sunis immoo wanta biraa otoo hin ta'in kaayyoo fi karoora keessan hin beektu nan beeka. Wanta tokko mudannoo wayiidha. Mudannoon suni nama hedduuf barumsa laachuu danda'a jechuudha. Nama hedduuf barumsa ta'a jedhee yaada. Kanaaf ani isiniif qooduu dhufeen isiniin jedha. Sattaansuudhaan dursa viidiyoo kiyya like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Dogoggora jiruuf immoo dhiifama isiniin jedha. Dhiifama guddaan isiniin jedha. Akkasumaan obboloota kiyyaa wanta tokkotu anaan osoo hin ta'in nama mudate jechuudha. Namni suni lafa qaba. Lafa sana irratti ijaarrachuu barbaade jechuudha. Yeroo dursaa lafti kun bitamu waan hundi piroosesii hundumaa xumurtee jirti jechuudha. Mucayyoon kun akka carraa ta'ee biyyuma gandaa jirti jechuudha. Piroosesiin ishee mudate kuni mucayyoon kun yeroo gaafa jalqabaa piroosesii hundumaa xumurreerraa jedhaniin jechuudha. Mucaan kun maaliif akka kiyyaa namni akka mudatamne akka kiyyaa wanti kun akka isaan obboloota kiyyaan qunnamnee fi jecha kana yoo inni immoo dubbii kana naaf dabarsi waan jetteef malee kun waan yaani jira amma tokko namni tokko barumsa irraa fudhachuu danda'a jedhamuu fi viidiyoon hojjetamu nama tokko qofa laallate tun ta'in nama hordoftoota kiyya hunda bira darbee immoo hordoftoota biraa yoo nama biraayyuu qaqqabee fayyaduu danda'a jedhamuuf jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun maal jetti seetanii biyya gandaa keessa jirtu jechuudha. Mucayyoon kun jalqaba lafa bitattee mana irratti naaf ijaaraa jettee maatii ishiitiin jechuudha. Maatii ishiitiin yeroo lafa irratti naaf ijaaraa jettuun lafa kana dabittee waggaa 3dha jechuudha. Mucayyoon lafa kana bittee waggaa 3 turteetti. Amma karoorfattee maatii kiyyaaf na ijaaraa ittiin galuun barbaada. Biyya gandaa nagahee jettee yeroo ishiin dubbattutti waa'ee piroosesii itti dheeressu jechuudha mucayyoo kanatti. Piroosesiin isaan itti dheeressan immoo har'a boru jedhuun jechuudha. Ituma jedhanii nu booddee isaa maal godhanii guyyaa biraa jechuudha. Kan kana godhu immoo obboleessa jechuudha. Obboleessa isheetii abbaa isheetii jechuudha. Haati gaa beektuu sumaa gochuu hin dandeessu warra dhiiraatti dubbachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Annaa kan ishiin birrii irratti ergaa turte obboleessaa kan lafa binnee jedhaniin immoo haadhaa fi obboleessa haadhaa fi abbaadha jechuudha. Achiin guyyaa gaafa ishiin birrii mukaa waan hundatti ergitee jettu obboleessi sun callisee dhumaa dhiisee jechuudha. Callisee yeroo dhiisuu mucayyoon kun maal gooti seetanii maaliif ijaaruu dhiiste minaamin jedheen dubbadhe jettee achumaan bilbila isaarraa bilbilan gate jedhee bade miidiyamarraa jettee naanni baduu miidiyaarraa badee achumaan dhiiste ishiin jechuudha. Maa badee jettee daaretti yerootti daawwaltu bilbila kiyyattu na jalaa badee hojii hundumaa hojjetamaa jira jedheen gurbaan kun jechuudha. Mucayyoo kana kan hin arganii araadaattiin harge jechuudha. Akka carraa ta'ee viidiyoo waraabeen ture garuu badee na yala. Argitee nama miidiyaarra hojjetu jettee jechuudha. Galtee jechuudha amma. Yeroon achi jirtu isiniin jedhee hin galtee jechuudha.
itoo manichi ijaarameen birrii ergites kassartee yeroo dhuftu mucayyoon kuni obboleessi ishii kun jechuudha. Halla ishiin idda birrii kana ergitee nyaatamte waggaa tokko turtee dhufte jechuudha. Mana jaaranii xumuran yeroo ni jettee daarettiin daawwaltii fi eeyyeen ja'anii suura minaaminii naa erga akka ishiin hin jennee fi himoosaa dura balleesseera jechuudha. Bilbila isaa nangati jedhee inni himoo fayyadamuu dhiiseera jechuudha. Meebii yoo bilbila biraa fayyadamuu danda'a. Ishiin akkuma carraa ta'ee waggaa tokko tafaayyuu ture waggaa ishii tokko xumurtee dhufte jechuudha. Maal dhufti reessayyuu ishiidhaa boru as Itoophiyaa geessi jedhamu obboleessi ishii sun birrii ishii waan nyaatee fixee fi waan ishiin hojjette hundayyuu waan nyaatee fixee fi wanta ishiin jette waan hojiirra hin oolchinee fi obboleessi ishii kun marzii dhugee fajjeesee jechuudha. Mucayyoo kana marzii dhugee fajjeesee mucayyoon kun dhuftee yeroo dhuftu wanti ishiin qabdu hin jiru maatii ishii gaddarra jiru jechuudha. Kan immoo kan gochuu qabu inni immoo kan raafuu eeguu qabu siniidha jechuudha. Maaliif hojjettanii namni tokko nama fooniiti. Namni fooniin dogoggora. Dogoggoruun jedhina. Amma muusi jaalata mammumaa waan barbaadaman ta'ini hin dogoggora. Yeroo dogoggore sana immoo lubbuu isaa irratti tarkaanfii kan fudhatu jechuudha. Kanaaf wanta gootan hunduma jiru. Maatii keessan irratti gatuu otoo hin ta'in yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadha garuu waa'ee kana. Maatii keessan irratti gatuu otoo hin ta'in ofii keessaniif waan borii keessaniif ta'u harka keessanitti qabadha. Inni nyaata haa nyaatamu. Inni bade haa badu. Garuu wanta boruu keessan jijjiiru waan jireenya keessan lafatti kuffisee hambisne birrii muraasa illee ta'u kan ji'a jaamaan ta'in kan ji'a muraasa maan ta'in waan xiqqoo ishee sammuu keetti boqochiisuu dandeessa harka kee irraa nabii. Mucayyoon kun maal taate seetanii achiin mucayyoon kun akka ishiin itti himteetti jechuudha. Galtee mataa ishiin addattee inazantee obboleessa ishiiti warra du'aan sun hin darbee yeroo qabeenya kiyyaa wanti beerreessa jiranna jettu sababni obboleessi kee lubbuu dhabuuyyuu sababa maallaqa keessana nyaatee fixee fi maallaqni as ergaa turte humtuu hin jiru jedhan. Mucayyoon suni nagaadhas hin jettu maraatuudhas hin jettu waan ta'e taate danazii wayii taate mataa ishee murattee deemti. Uffata wayii nagaddi jechuudha. Teelee gara araadaatii gabaa keessa teesseetu. Innaa kanaaf obboloonni kiyya meebii gabaa araadaa keessa uffanni iddoo ta'anii nagada jira jettanii ni gaafachuu dandeessu warreen gabaa araadaa keessa beektanii gabaa keessa yeroo hin jedhu yaani jira miti reechaafu shirra uffata daa'ima minaamini wantoota tokko tokko nagadaa jirti. Mucayyoon kun maal gooteetu gaa? Itoo akkuma obboleessa ishee irratti ergaa turte abdattee maallaqa hundumayyuu obboleessa ishee irratti ergitee fixee ta'ee sammuun ishiiyyuu of alooduu yookiin sammuun ishiiyyuu xiqqoo boqonnaa dhabuyyuu hojii kanaan hojjettu ture. Yookiin ishiinis akkuma obboleessa ishiitti lubbuu balleessiti ture. Lubbuu ishee jechuudha. Kanaaf obboloonni biyya Arabaa keessa jirtan hundumti keessanuu akkuma nama jaalachuun jiru, nama jibbuun jira, akkuma namaa toluun jiru, nama rakkatees immoo gargaaruu dhiisuun jira, nama rakkatees gargaaruun jira. Garuu of dagachuun maalummaa kee wallaaluun namni biyya lafaa kamirra yoo jiraate maallaqaan namni dogoggorre hin jiru. Birriin hundee cubbuuteedha wangeelli. Birriin cubbuudha mataa isiittu. Namni immoo birriin harka ga'e hojjedheen deebisaaf jaha kassaruu danda'a. Namaaf liqeessaa namni deebisuu fi dhiisuu danda'a. Obboleessi kee yookiin abbaan kee sun immoo yookiin haati kee sun immoo sababii maallaqni isaanii dhumeef ati tergitee maallaqni isu waan dhumeef lubbuu isaanii dabarsuu danda'a. Kanaa manna ati of taatte yoo fi keetiif buukii kee irra gashatte yoo fi keetiif maallaqa kee qabatte amma lubbuu maatii kee balleessitu amma fi keetiif sammuu dhabdu. Adaraa obboloonni biyya Arabaa keessa jirtan hundumti keessanuu anis beeka biyya Arabaa keessa ture. Galeerammoo waaqayyo immoo na gargaare wanta obboloota koo fi awwen yookiin immoo haadholii kiyya mudate anaan na mudanne. Maaliif haadholii jettaa hojjettan obboloonni haadholiin isaanii biyya garaagaraa keessa jiran jiraachuu malu. Kanaaf maallaqa keessan seeraan qabadhaa. Namarratti hin ergitanii humna keessan kantuu lubbuu keessan sammuu keessan hin dhabiina. Wanti isin jedhu kana qofa obsee maaliif idda biyya galte waan akkasii haasoftaa taasii maaltu mudate jechuu dandeessu. Ani galata waaqayyo wanti na mudate hin jiru. Sammuu nagaa qaba. Qaama kiyya guutuun galee.
waaqayyo na gargaare immoo waan hin hojjedhes immoo dafqi kiyya xiqqatu iyyuu malee namatti hin baane galata rabbii hunda isaa yooma fireesaa maybe waaqayyo yoo na gargaare gara fuulduraatti waan hundayyuu waan hin fidesiin todeessuuf ija keessaniin arguu dandeessu. Kanaaf obbolootan kiyya please nama tokko gubatee amma fakkeenyaaf namni jalqaba gubatee alkisaa gubatee deebi'ee bidda harkaan qabachuu dhiisuu danda'a. Garuu isin ittiin bartan ammas sanuma tokko sababa dhiiraatiif yoo dhiirri isiniin jaaladha jedhe maallaqaan bituu yaaltu. Maaliif? Maallaqni koo nama hin bitu. Maallaqi jaalala hin bitu. Nama kan bituu danda'u sammuu isaati jaalala. Ati maallaqa keetti ergiteef dhiirri sin jaalatu. Ati maallaqa keetti erguu dhiifteef dhiirri si jaalatu sin jibbu. Tokko ulfina of hin dhoowwatiina. Bakkee jirtan bara. Innan kanaaf isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa dhiifama guddaa garuu hafuura aarii keessa ta'e waan isinitti dubbachaa jiruu fi maaliif hojjettani mudannoon nama tokko mudate akka waan nama mudatetti ilaala jechuudhaani. Kanaaf hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana yoo isinitti tole like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jira. Viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti dhufnutti nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Dubbiin dubbadda keessatti immoo dogoggorri yoo jiraate dhiifaman isiniin jedha namni hin dogoggoraa hin dogoggoru jechuu hin danda'u. Maaliif dubbiin dubbadda keessatti maybe jechootan qaalii itti fayyadamu hin dogoggora dubbachuu danda'a. Yoo inni immoo dubbannaa arraba kiyyaan arifachuu danda'a waan ta'eef dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Obsee amboo hin dagatinaa jajjabeessaa dogoggora jiru immoo koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Shalom amman deebi'ee dhufutti turtii gaarii qabaadhaa.